Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota F5 kuni oduu gaggabaabuu sa'aatii kanaasi kan isinitti mummu'an mul'atu saffaatiin. Hoggantuun dhaabbata gargaarsa idila addunyaa Ameerikaa USAID Sameentaa Power TPLF lola dhaabuun naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka ba'u irra deebiin waamicha dhiyeessan. Qondaalli Ameerikaa kun TPLF humnoota isaa naannolee lamaan keessaa baasee maricha akka deebi'u gaafasaniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaan biyyoota lixaa yeroo dheeraaf hammaataa ture Ameerikaan TPLF akka balaaleffatu kana dura gaafaseera. Humnoonni TPLF mootummaan federaalaa dhukaasaa gamtokkee labsuun Tigraay keessaa erga ba'ee booda bakkeewwan hedduu Tigraay to'ataniiru. Ta'us isarra darbuudhaan haleellaa naannolee ollaa Affaar akkasumas Amaaraatti bananiin lammiileen 200,000 fi 50,000 ol ta'an qeerra buqqaaniiru. Sameentaa Power haleellaa hidhattoonni TPLF raawwataniin uummanni buqqaa rakkoof saaxilamaa akka jiran himaniiru. Haleellaan TPLF raawwatu lolichaa fi darara uummataa Itoophiyaa qofaa dheeressa jechuun fuula Tiwiiterii isaanii irratti ibsaniiru. Daldala oomisha warqee saaphana seeraatti fiduudhaaf hojiileen sirreeffamaa hojjetamaa jiraachuun ibsame. Ministeera albuudaa fi boba'aa injiinerii Taakkalaa Uumaa fi hoggantoonni olaanoo naannoo Kibbaa, Sidaamaa, Gaambeellaa fi Beenishaangul Gumuz daawwannaa taasisuun pirezidaantota naannolee waliin mari'ataniiru. Oomisha warqee haala guddisuu danda'u irratti mari'achuun iddoolee daldalli warqee gaggeeffamutti damee baankii daldalaa hundeessuudhaaf waliigaltee irra gaameera. Pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanooni daldala warqee gaggeessuudhaaf dameen baankii daldalaa kan banamu ta'uu dubbataniiru. Seera alummaa wal bittaa daldala warqee irratti mul'atu hambisuudhaaf daandiin kan mijatu ta'us dubbataniiru. Namoota warqee seeraan ala daddabarsan irrattis hordoffii cimaan kan taasifamu ta'us himameera. Naannoo Hararitti waldaan artistoota Oromoo hundeeffame. Sirna hundeeffamaa waldaa artistoota Oromoo kanarratti itti aanaan biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Milkeessaa Ahmed hoggantoonni naannichaa fi artistoonni gameeyyiin dacheen arfan qalloo biqilchite hedduun argamaniiru. Itti aanaa hogganaan biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Milkeessaa Ahmed dacheen arfan qalloo artistoota gameeyyii biqilchuun aartii Oromoo fi bu'uura guddaa kan keesse seenaanis kan dagatu miti jedhan. Waldaan artistoota Oromoo akka naannoo Hararitti hundeeffamuun aartii Oromoo cimsuuf ga'ee guddaa qabaachuus ibsaniiru. Waldaa kanas hawaasni hundi waan qabuun tumsuu akka qabuu fi biiroon aadaa fi turizimii naannoo Hararii deeggarsa kan taasisu ta'uu itti aanaan biirichaa obbo Milkeessaa Ahmed himaniiru. Dacheen arfan qalloo artistoota gameeyyii kanneen akka Dr. Kabajaa Alii Birraa, artistii Usmaayyoo Muusaa, artistii Mustafaa Abdii, artistii Elamoo Alii, Mohammed Xaawulii fi kanneen biroo gumaachites aartiin onnee arfan qalloo akka barbaadametti hin guddanne jedhan artistoonni kunneen. Walitti qabaan waldaa artistoota Oromoo naannoo Hararii dargaggoo Eeliyaas Ahmed aartii Oromoo kaleessa lubbuun namoota qaalii hedduun itti dhabame dhaloonni har'aa itti ciccee fuulduratti tarkaanfachiisuun dirqama keenyas jedheera. Muummeen ministeera duraanii UK Tony Blair loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa ba'uun nama gaddisiisaa jedhan. Ministeerri muummee duraanii UK Tony Blair Ameerikaan loltoota ishee Afgaanistaan keessaa baasuun barbaachisaa kan hin turree fi baay'ee kan nama gaddisiisudhas jedhan. Erga Taalibaan magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul to'attee yeroo jalqabaaf yaada kan kennan Tony Blair murteen loltoota baasuu osoo sirriitti itti yaadamiin kan raawwatee fi akkaan gaddisiisaa balaafamaadhas jedhan. Haleellaa fulbaana 11 booda wayita Ameerikaa fi UK'n wal ta'uun loltoota gara Afgaanistaan ergan aangoorraa kan turan Tony Blair haleellaa fulbaana 11 booda wayita Ameerikaa fi UK wal ta'uudhaan loltoota gara Afgaanistaan ergan aangoorraa kan turan Tony Blair tarkaanfiin loltoota baasuu kun dhaadannoo hin barbaachifne kan waraana bara dheeraa dhaabuu jedhuun lafa kaa'ame mariin kan fudhatamedhas jedhan. Loltoonni biyyoonni lameenii kunneen Afgaanistaan gadhiisanii ba'uun garee Taalibaaniif carraa guddaa kan uumedhas jedhan. Qondaalli gameessi duraanii kun loltoonni Biriteen hanga lammiileen Afgaanistaan keessaa ba'uu qaban hundi isaanii bahanitti achi turuudhaaf dirqama qabu turanis jedhan. Namoota dirqama fudhatanii hojjetaa turan achi baasuu fi gaachana ta'uu fi qabna. Kanneen nu cinaa dhaabbatanii nu tumsaa turan nutis dabaree keenya isaan cinaa dhaabbachuun tumsuu qabna jechuun marsariitii isaan irratti barreessan. Ka'umsi loltoota Afgaanistaan keessaa baasuu siyaasadha kan jedhan Tony Blair yaada pirezidaantii Joe Biden wayita duula filannoo irra deddeebiin dhiyeessaa turan waraana dhaabuu kan jedhu yaada isaanii keessatti eeraniiru. Kana gochuun nun barbaachisu ture garuu immoo isa filanneerras jedhan.
Dubartiin Afgaanistaan baqannaarra turte xiyyaara keessatti deesse. Gareen wallaansa fayyaa dubartii xiyyaara keessa deesse wayita gargaarutti rakkina tasgabbii biyyattii keessatti uumame hordofuun dubartiin Afgaanistaan keessaa baqachaa turte xiyyaara keessatti daa'ima nagaa da'uu ishee ibsaniiru. Humni qilleensaa US akka jedhutti dubartiin Afgaanistaan osoo balali'iinsi gara buufata xiyyaaraa Raamistee kan Jarmanitti keessatti argamutti imalaa jiru ciniinsuun qabate. Xiyyaarichi battalumatti qubatee ogeessonni fayyaa kutaa kaargoo xiyyaarichaa keessatti dubartiin sana deessaniiru. Haatii fi daa'imni sunis gara buufata fayyaa dhiyeenyatti argamutti geeffamuun haala gaariirra jiraachuunis ibsameera. Imalicha irrattis dubartii kana rakkinni fayyaa mudatee tures jedhameera. Kanaafuu balaliisaan xiyyaarichaa dhiibbaa qilleensa xiyyaarichaa keessa ture dabaluuf jecha ol fageenya isaa gadi buusee balaliisuunsaa lubbuu dubartii kana oolcheeras jedhameera. Erga Taalibaan magaalaa Kaabul to'attee guyyoota booda lammiileen Afgaanistaan kumaasamaan lakkaa'aman ho'a cimaa keessa buufata xiyyaara idil addunyaa magaalaa guddichi Kaabul jiru keessa ta'uun carraa itti biyyattii keessaa ba'an eeggachaa jiru. Yeroo kanattis humni waraana US buufata xiyyaaraa kana to'atee jira. Hanga ammaattis buufata xiyyaaraa kanarra namoonni 17,000 ta'an imaluu isaanii White House sanbata darbe ibseera. Pirezidaantiin US Joe Biden loltoonni US hundi isaanii hanga hagayya 31tti Afgaanistaan keessa akka ba'an ajajaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuleen gaggabaaboo sa'aatii kanaaf jenne kanneen turanii qophiileen FIB afanitti fufuus.